እኛ ኢትዮጵያዊ አይደለን እንዴ? ሰው እንዴት በማተቡ ታርዶ እንዴት እንደዚህ ይሆናል? ሁን ሚidhama kiristaanota Itoophiyaati. Arsitti kiristaanota 40 ajjeefamee jetti oduu gabaastuun tun. ካሁን በደረሰን መረጃ አርሲ አሰኮ 49 ኦርቶዶክሳውያን መሞታቸውንና 49 መድረሳቸውን 280 ኦርቶዶክሳውያን gama biraatiin manni amantaa ortodoksii namoota 10 hanga 13 akka ajjeefaman ibseera. Dhuguma kiristaanota arsii ajjeesaa kan jiran Jawaar Abiyyi moo Jaalmarroodha? Eenyutu ajjeesa? Maaliif ajjeechaa arsiitiin wal qabatee yeroo hunda maqaan Jawaar kaafama? Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Dhimma jabaa tokkoon dhufnee kunis taatee tibbana godina Arsii Bahaa keessatti raawwatamedha. Ajjeechaa suukannee isaatu amantoota irratti gaggeeffamee jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa himannaa dhiyeessee jira. Himannaa kanaan wal qabatee qaamonni mootummaa Jawaar Mahammadutti ajjeechaa san keessa harka qabaa jiran. Yookaan Jawaar maaliif waan kana hin balaaleffannee jaani Jawaar Mahammad wayita suuraa isaa olii gad oofan argeen jira. Gama biraatiin amantoonni ajjeechaa kana kan raawwate shanedha jechuun himataniiru. Dhuguma ajjeechaa kana keessa eenyutu harka qaba? Mee ajjeechaa kanaan wal qabatee maal beekuu qabna kan jiru jalqaba gabaasa qindaa'e kana dhageenye achi booda ammoo dhugaa ajjeechaa sana duuba jiru eenyu ajjeechaa sana akka raawwate waan qabnu nuti isin biraan geenya jalqaba gabaasa kana qindeessinee jira dhaggeeffannee walitti deebina. Godina Arsii aanaalee lama keessatti dilbataa fi wiixata dabre aleellaa raawwatameen namoonni 13 ajjeefamuu fi bataskaanni tokko gubachuu jiraattootaaf maddeen kutaa lallaba bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa BBCdhaaf yaada kennanii mirkaneessan. Paaphaasii olaanaan kutaa lallaba bataskaanatti tarree maqaa namoota ajjeefamanii ifa kan baasan yoo ta'u, qondaaltonni bulchiinsa naannichaa ammoo haleellaa raawwate irratti odeeffannoo akka hin qabne mirkaneessan. Paatriyaarkiin bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas taatee deddeebi'ee Arsiitti mudatu kanarratti ganamaarraa ibsa laataniiru. Haleellaan bataskaana kanarratti xiyyeeffachuudhaan raawwatamu itti fufuu fi yoom akka dhaabbatu yaaddoo itti ta'uu ibsan. Abuna Maatiyaas ganamaarraa ibsa kennaniin kutaa lallaba Arsii Asakoo Shirkaa Honqolloo Waabee fi Muneesaa keessatti haleellaawwan raawwataman lammiilee amantoota ta'anii fi manneen amantaa bataskaanaa irratti raawwataman gadda onnee nama cabsuudha jechuun gadda itti dhagaamee ibsataniiru. Haleellaa kanaan amantoonni hedduun ajjeefamuu fi kumaatamaan kan lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'uun mana amantiitti guddoo gaddisiiseera jedha Abuna Maatiyaas. Haleellaa godina Arsiitti dhaqqabeera jedhame kana BBC'n odeeffannoo gaafachuudhaaf itti gaafatamaa koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaatii fi itti gaafatamaa nageenyaaf tasgabbii obbo Araarsaa Mardaasaa irraa deddeebii hin qunnamuu yaalee deebii argachuu akka dhabe BBC'n gabaasaa irra hojjete keessatti ibseera. Gama biraatiin itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Honqolloo Waabee kan ta'an obbo Soorii Wagii haleellaa raawwatame kanarratti hagama odeeffannoo hin qabnu jechuun deebii kennan. Lallaba kutaa biyya Arsii irraa maddeen BBC'n dubbise haleellaan kun caamsaa 23/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka jalqabe himanii aanaa Silxaanaa iddoo addaa Bacheettuu jedhamutti namoota 2 aanaa Asakootti ammoo namoonni 11 ajjeefamuutu himame. Maddi nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii hin eeramne kuni bataskaanni waggaa 101 lakkoofsise Xalataa Gabreelii jedhamu guutummaan guututti ibiddaan barbadaa'uu himan. Paaphaasii olaanaan lallaba kutaa biyya Arsiitii fi naannoo Somaalee Jijjigaa kan ta'an Abuna Elsaan ibsa gama isaaniitiin baasaniin Arsii aanaalee Asakoo Shirkaa fi Honqoloo Waabeetti amantoonni Ortodoksii 13 ajjeefamuu kanneen 280 ta'an qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'uuf bataskaanni tokko gubachuu mirkaneessaniiru. Haleellaa kanaan wal qabatee namoonni bakkicha jiran immoo haleellicha shaneetu raawwatee jechuun himatan. Haleellaa kanarratti kan maqaan isaa kaafame waraanni bilisummaa Oromoo immoo deebii laateera. Dubbii himaa waraanichaa jireenya guddataa deebii akka kennaniif barreeffaman gaafatamanii waraanni isaanii gocha kana akka hin raawwanne deebii BBC'f kennanii mirkaneessan. Taateen Arsii Asakootti ta'e bakka woboon hin jirre keessattidha jedha dubbii himaa woboom. Woboon gocha akkasii keessatti gonkumaa hin hirmaanne hin hirmaatus jedhan. Akkaan odeessa argadheetti walitti bu'iinsa mootummaan hawaasa jidduutti dhalaa jiruun hawaasni walitti bu'ee balaan kun dhalatee jedhan. Walitti bu'iinsi akkasiitiif balaan akkasii hawaasaaf marabbaa hawaasaa irraa dhaqqabuun nama gaddisiisaa jedha qondaalli woboom. Qondaalli
jaalli abaa owwa bookun kana haa jedhaniyyuu malee mootummaan ajjeechaawwan iddoo adda addaatti mudataniif saamicha uummata irratti raawwatuuf gama isaatiin waraana bilisummaa Oromootti quba qabaa tureera. Lallaba kutaa biyya Arsiitti hojii gaggeessaa olaanaa kan ta'an lubni Kafiyaaluu Shaanquxee naannoo sanatti xiqqoo waliigaluu dhabuun jira jechuudhaan ajjeechaan raawwatamaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Wiixata caamsaa 24 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godinichatti naannoolee garagaraatti filannoon gaggeeffamuu yaadachiisuun walii waliin wal fixuurra kan ga'ame filannoo gufachiisuudhaaf ta'e yookaan immoo sababa biraa jiraachuu hin beekamne jechuun dubbatan. Hojii gaggeessaa olaanaan kun haleellaan kun sababa maaliitiin akka raawwatee fi eenyuun akka ta'e adda baasee dubbachuudhaaf ammallee akka hin dandeenye beeksisaniiru. Gabaasni akkuma dhageessan kana taateen kun godina Arsii keessatti raawwatame. Haleellaa kana manni amantaa guutummaatti namoonni 13 akka ajjeefaman jalaa dhuman ibsiteetti. Haleellaan kun yeroo jalqabaatiif miti kan raawwatame deddeebiidhaan godina Arsii bahaa keessatti ni raawwatama. Keessumaa naannawa shirkaatiif bakka amma Asakoo jedhame tanatti ajjeechaa kanaan ammoo mootummaan federaalaas kan naannoo Oromiyaa gammaa deebiin kennine gara ergamtoota isaatiin yookaan ammoo gara faarsee bulaa isaatiin mootummaan deebii kennuuf yaalaa jira yookaan ammoo waraana bilisummaa Oromootti quba qabuuf yaalaa jira. Gama biraatiin Jawaar Faatti quba qabuudhaaf yaalaa jira. Asitti ture dubbii jabaan. Ajjeechaa godina Arsii keessatti raawwatamu. Deddeebiin ammallee amantaa musliimaa irrattis amantaa kiristaanaa irrattis raawwatamu. Eenyutu raawwata? Dhuguma Jawaarii yookaan Jawaar maaliif callise? Dhuguma Jaalmarroodha. Gaafiin kun ifa ta'uu qabaa jechuudha. Eenyutu ajjeechaa kana raawwatame? Jalqaba irratti wanti isin beekuu qabdan ajjeechaa kana amantaaf amantaadharraa kan ka'e miti yookaan walitti bu'iinsa amantaati miti. Ajjeechaan Arsiitti raawwatamu. Ajjeechaan Arsiitti raawwatamu ajjeechaa siyaasaati yeroo hunda. Qaamota siyaasaatu raawwata. Ifa ture kun. Wanti namni keenya baay'ee namallee beekuu qabu ajjeechaa kanaan wal qabatee komiiwwan namoonni dhiyeessan himannaa amantoonni dhiyeeffatan hedduu argaa ture kaleessa irraa jalqabee. Ajjeechaa sana namoonni baay'ee wayita amantaadhaan walitti fiduudhaaf yaalan nan arga. Nan gaddallee. Fakkeenyaaf akka waan hawaasni musliimaa ka'ee ajjeechaa san raawwatetti namoota himatan gaafa argitu ni gaddita. Dhugaa dubbachuuf ajjeechaan kun ajjeechaa amantaarraa ka'e miti. Amma durallee qorannoon gaggeeffamee ture qaama bilisaatiin illee. Ajjeechaawwan Arsii keessatti raawwataman ajjeechaa amantaatiimi. Ajjeechaa hawaasni walirratti raawwatume. Ajjeechaa hidhattoonni raawwatanidha. Hidhattoonni qaama lamaa wal ta'anii kan raawwatan jechuun ni danda'ama. Ajjeechaa amantaa musliimaa yookaan warri amantaa musliimaa hordofu raawwate miti. Ajjeechaa kiristaanni ofii deemee musliimoota irratti raawwatu hin jiru Arsii keessatti. Hawaasni kun waggoota dheeraadhaaf hawaasa jaalalaan kabajaa waliin jiraachaa turedha. Hawaasa amantaa waliif kabajuu miti. Mana amantaa waliif ijaaraa turedha hawaasni kun. Ajjeechaa kanaan wal qabatee namoonni wanti ani dhaamuu barbaadu namoonni amantaa irratti ichi dhiibdan yookaan fakkeenyaaf akka waan amantoonni musliimaa amantoota kiristaanaa ajjeesetti ooftan adaraa dhaabbaddaa ilaala dogoggora guddaadha. Ajjeechaawwan Arsii keessatti raawwataman ajjeechaa kana duuba qaama siyaasaatu jira ifa ture jechuudha. Qaamni siyaasaa sun eenyu akka ta'e baruun gaariidha immoo. Fakkeenyaaf ajjeechaa Arsiitti raawwatamu wal qabatee yeroo hunda wayita Arsiitti ajjeechaan amantoota irratti raawwatu Jawaar maaliif ajjeechaa san hin balaaleeffanne isaatu harka keessaa qaba wayita jaaniin argaan akkanuma dhuunfaatti ilaalaas ture. Eenyutu himannaa san dhiyeesse beektanii? Qaamota faarsee bulaa mootummaati. Qaamota yakka raawwatan ofii isaaniitiif isaantu himannaa akkasii dhiyeessa. Yeroo baay'ee Jawaartu ajjeessa hin jaan. Jawaar maaliif ajjeechaa san hin balaaleeffannee yoo harka keessaa qabaachuu baate jaan. Shanee himatanii sana booda deebi'anii Jawaar immoo maaliif hin balaaleeffannee yoo harka keessaa qabaachuu baate jaanii Jawaar irratti sichi oofan. Asiin shaneetu raawwate jaanii himan. Achiin immoo Jawaar inni balaaleeffachuu qabaa jaan. Asi gamma ajjeechaan kun amantaa wajjin waliin qabatu kan jennuuf ajjeechaa siyaasaarraa ka'e kan jennuuf. Ajjeechaa gara jabeeyyiin siyaasaa raawwatan kan jennuuf bakka tana ture. Maaliif Jawaar himatan beektu? Gara biraatiin yeroo hunda shaakalanii mootummaan gara biraatiin yeroo hedduu Jawaar yaalee gara bira itti duulee dadhabee maal godhaa? Garee shanee ijaara. Asitti eenyutu akka ajjeechaa kana raawwate barachuu qabdan. Mootummaan shanee mataa isaa ijaare namoonni beekaa kana. Bilisaan yaada keessan kan jechuu dandeessan isinillee. Mootummaan shanee mataa isaa ijaaree qaba. Arsittis kutaalee Oromiyaa hundatti shanee akka inni ijaare namni dhagee hin jiru. Mootummaan shanee fi ijaare tana bobbaasee maal godhaa? Hawaasa hordoftoota amantaa takka ajjeessa. Amma dura amantaa kanarratti xiyyeeffate keessumaa amantaa ortodoksii irratti xiyyeeffate Arsii keessatti ajjeechaa wal fakkaataa raawwachaa turan. Qaamonni shanee kan mootummaan ijaare. Ajjeechaa san shaneetu nu ajjeesee jedhu manni. Dhugaadha qaba uummanni shaneetu isaan ajjeese. Shaneen sun ammoo tan mootummaati malee tan wobooti miti. Woboon tasuma ajjeechaa raawwatu jechuu miti. Woboon mataa isaattis yakka raawwatu ni qaba. Itti walii galaan. Garuu ajjeechaan amantoota irratti xiyyeeffatee raawwatamu ajjeechaa shanee mootummaa raawwatudha. Yeroo hunda sababiin isaa maaliifi Arsii keessatti xiyyeeffatanii amantaaf amantaa walitti buusu namoota akka Jawaar Mahammad dadhaban kana
akka immoo waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti bu'uuf isaan balaaleffadhu jaaniini isarratti dhiibbaa godhudha. Laa mootummaan ifiif raawwata. Sana booda shanee himata. Achi booda immoo Jawaar akka waraana bilisummaa Oromoo waliin walitti bu'uu fi Jawaar ajjechaa shaneen balaaleffatu. Inumaa Jawaar ajjechaa Arsiitti raawwatu muka isaa harka qabaa jee gamas dhiibaa jechuu mootummaan. Ifiif ajjechaa raawwatanii qaama biraa lama yakkuu jechuudha already shanee fi Jawaar. Kun siyaasaadhaan yoo dadhaban ajjeesanii ajjechaadhaan uummata irratti diraamaa dalaguu jaama. Ajjeesanii ammoo amantoota walitti buusuu jaama. Yakka raawwatanii yakka sana ofirraa dhiibuudhaaf jecha yakka saniin siyaasa daldaluu jaama. Lubbuun namaa taphatti ilaalamte. Lubbuun amantootaa homaa keessa hin jirtu. Mee ifin har'a ajjechaa tana shaneen raawwatinaa jennu. Ammoo wanti isin beekuu qabdan akkuma jenne ajjechaa shanee mootummaa akka raawwatu ifa. Shanee mootummaa qofaa miti. Qoreen nageenyaa mootummaan ijaare. Qoreen nageenyaa ijaarame tan mootummaan ijaaramte ajjechaa raawwattu. Reuters deemtanii ilaaluu dandeessanii jirti. Immoo ajjechaa kanaan wal qabatee abbootiin amantii ni hubatan. Eenyu akka ajjechaa raawwate, eenyu akka diraamaa dalagu. Har'a mee ilaala. Shanummaan ajjechaa tana raawwattee itti haa jennu gabaabsuudhaaf. Shaneen ajjechaa yoo raawwattu mootummaan maal dalaga? Bara mootummaa jechuun dirqamni inni qabu ka jalqabaa nageenya uummata isaa eeguudha. Nageenyi uummataa yoo jiraate mootummaan biyya bulchuu danda'a. Osoo nagaa uummataa hin eegsisin, osoo nagaan biyyattii hin bu'in maal mootummaa akkamiin jaamta? Fakkeenyaaf ifiif ajjeeftee diraamaa dalaguu miti. Osoo qaamni biraa ajjeeseu itti gaafatamaa mootummaadha beeki. Har'a osoo waraanni bilisummaa Oromoo Arsiitti ajjecha raawwate itti gaafatamu mootummaadha. Sure waraanni bilisummaa Oromoo ajjeesuu qaba jechaa hin jiru. Ajjeesuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka to'atetti nageenya uummata sanaa eeguu qaba. Immoo ajjechaawwan raawwataman gamaaf gamanaa hundaaf itti gaafatamaan abbaan mootummaadha jechuudha. Fadhu shanee haa balleessu annan galchu. Fadhu haa dhiisu garuu nageenya lammiilee biyyattii eeguu kan qabu dirqamni kan irra jiru kan heerri biyyattii itti kenne kan seerri biyyattii itti kenne mootummaa amma biyya bulchaa jiru kan paartii Prosperity paartii sejaan paartii badhaadhinaati. Bakka nageenya uummata sanaa eeguu qaba, dirqama qaba, itti gaafatamummaa qaba. Yoo nagaa uummata sanaa eeguu hin dandeenye mootummaa siin jaamu isaafis qaanyiidha. Salphina dubbachuufis uummatatti gabbee yaada kennuullee hin danda'u mootummaan. Mootummaan dheengaddana filadhaa je'ee waywaataa ture. Har'a wayita uummanni akkanatti ajjeefamu shaneetu nama ajjeesee Jawaartu balaaleffachuu didee yoo jiru qaanyiidha jechuudha. Nageenya uummata kanaa tiksuun gahee tee ta duraati. Sana ta'uu baannaan ati mootummaa siin jaamtu nuus sin beeynu uummanni sin beeku abbaan tokko si quban qabu jechuudha. Waliigallee kanaaf mootummaan nageenya lammiilee eeguun akkuma jenne dirqama seenaaf seeraati. Qaamni mootummaan irratti ichi deebisu amma booda hin jiraatu. Shaneetu raawwate, aboluutu raawwate waan nu galchu tokko hin qabnu nuti. Nuti qabeenu mootummaadhaatu biyya bulchaa jira. Mootummaan biyya bulchaa jiru nageenya uummataa ni eegaadha. Heerri biyyattiis akkas jaa waan ta'eef. Abbaa fedhe balleessee abbaa fedhe adiisu mootummaan waan nu galchu hin qabu. Kan nu galchu garuu nuti nageenya lammiilee eeguun karra jiru dirqama mootummaa qofa jennee fudhachuudha. Dhuguma uummata kana balleessuuf fedhiin qabaanne mootummaan ammarraa jalqabee nageenya uummataa eeguun dirqama isaati. Nus karraa eegnu kanaa jechuudha. Malee mootummaan qaama kanarratti dhiibaa ooluu wanti jaamu hin jiru. Mootummaan ifiif shanee mataa isaa ijaaree ajjeesu jira. Yoo dhuguma shanee isaa ijaarratee qabaachuu baate mootummaan ammumaa eegalee nageenya uummataa tiksu kanumarra walii gallaa jechuudha.